Oh, eenyuti? Sababii kanaatiif waan Kuusa maal jeeltaa ittiin meeqa? haariin jechuudha. Maakii irra maal taateti? Maakii Ara reefu waan biraa liibiirra. araa jira waan biraati. Maali goone? Wanti maan qaban waan fedhe waan fedhe jee irraan kaa'enne. Maal taate atirra? Ayyee ishii bakka waa masii jaalladhu ofiin sitti barbaadee dhiifama ishii jira. Maal kun jiru galatuun. Way ani haafadhu. Arra maaltu maal ta'e? Way maakii jedhanii TV irra gizee jirru mana reedii. Maakii maal taate maakii? Abiiftu. Dhuggaa sana laayikirra nan baay'inaan jettee bu'eemanii ani hin baane gisee sanatti laayikirra. Gisee ani ba'e sana ati nan deemaa. Alatti bannaati. Alatti maali namni hundi laayifii na waliin ture bara. Maaltu Laayifii kallattii tamsaasa dabarsu ture. maaltu ta'e? Jammar sokkee waan hundaafu. Maaltu ta'e irra maaltu? Sokkiidha wanti waa ta'e hin jiru jechuudha. Abbaa fedhe firraa dhorkaanii. Maali maakii? Maaltu uumame? Harkatti qabattee deemtu harka bu'atanii. Anu viidiyoo san laaluu barbaada malee anu akkam akka ta'e hin beeku bakka butamee fiiguun harka silkii akkana qabee haasa'u jira laayifii baajaaj keessa deemuu jira bara. Hayyee. Yesus Kiristoos. Yesus kamaatis. Itti dawwala maaltu uumame? Isheen liivii maaltu fuudhare? እንግዲያ ማን ደፍሮ ሞክረኝና maaltu ta'e? የበላይ ልጅ ነኝና አሃ እሺ ቢፍቱ አከብራ ነገ ቀብዳቲ Way irraan tanaa. Ani nagaadha kaa sitoota beema nagattisiise. Wanni komantiidhaanis. Ati hatamii jettee naan gadde malee. rakkoon jira addunyaa kanatti haatamuunis nama jira du'uunis ni jira amre sokkeen waan akkanatti nakka abbadu ba. Maaltu uumame? Ina araan ka xiqqaa sammoodan isa. Maaltu uumame garuu kan godhaa hamaakii? Haattu silbiila sirraa fuudhe? Izoo xoosishii basa banaata sinjaala jibbikoo. Maaltu uumame maakii? Way fuulli keetu aaraa irra jira. Naan galle garuu. Geemii reedit illee dhufnee hin argine illeedha akkam ta'e sila. Deebii taphachuu barbaadda buu? Daala akkas hin jennu. Mooyamee jira. Nagarreenis. Namni achi galtee deessigaa ture. Taphachuu hin deemu lakki. Ammayyuu sirrii hin jirtu. Ati achi galtee deetinan bu'ee bare koo gisee. Moome moome wallahi billahi lalla rabbii fi Maaltu wanni maal akkas godhe garuu? kun viidiyoo murame naaki Wallahi akka malee nama dhagahama akka. Taateen irraa yaati fagoo dhufa. bakka geemiin akka duraanii miti oromoo hundi moomoo eegalte jechuudha. Turte Bataam libistiin kee bareedaa gaayis akka inti dibadde. Bataam. Ani waan dhalaa kana yaadarra kan nuun beeku. Isin laalaa warri laalu jirtu. Baay'ee bareeda. Maaltu maakii irra gahee irraan tan? Baay'ee bareeda. Thank you so much. Warri barachuu barbaadan ol baa isinin barsiisa. Siinatti agarsiisu. Qarshii meeqaan? 2,000. Oh, waan ta'e maakii maal taate arra galu? Ani bara guusa mana ispoortiitiin deemu jira bara. Hayyee amma dubbii deebitee qoye. Hayyee Ispoortiin hojjettaa maaf beektis? Ispoortiin hojjettaa. ishee maaltu ta'e reeffa mana ispoortii deemu? Kanaaf ishee bishii bareedaa lakkaa.
Kasheeppeen hojjedhu kan nama waltumuu nama ajjeesuufiin darbu jira. Asmaa buldumaa fasfas malee maakee nama walachiisa. Ay Oromo. Dhugaa lafa falchii. Innaa du'a soota kana baay'eestu barattu har'a akkamitti namni silkii jiraa fuudhu. Ay maakii. Basmaam jetteessa. Ati bismillatti yeere. Awoo bannaa garra maaltu uumame garuu ifa godhaaf. Nu jiree horee jirraa waraabaa turre. Viidiyoo reedii kanaa gad jira. Maaltu uumame garuu maal? Qorra basmaa akka qorroodoo agartan. Si barsiisa boodagis ganama bilbiliyaa. Hayyee. Ganama si barsiisa akka tasaa duriyyeen Dubaayoo sitti buute. Duuba. Restoraantiin guyyaa lammataa gadi na ari'u. Dabaddabee hojiirra ari'amurra dabaddabameetu mootii hojjechuu lama dhiisimaan. Hai Dubaayitti namni tokko kafalamnaan maallaqa kanan jaanii badda geesse. Dubaayitti kabalaa takka wayi jaanu. Kabaltii qaba jaan namni tokko isa kabalee. Dooraa lama Kabaltii qaba jaan. Dooraa lama garraa fudhattee ciiftaa mareessitti. Bareedaadha. Akkasii kana nuti kaa. Maallaqa akka Itoophiyaatiin jechuudha. Maakii bilbilli sii mul'atee jira. Waan akka bilbila haatame garuu naan galle. Maaltu uumame jira fa'i? Ijoolleen Dubaay nama barreessan. Barreessaa gaas. Warra komantiidha. Maal jechaa jira? Maammayaan. Mammaa tam as jirti. Alla as baate kunoo. Biliqqisee. Maali kun amma kanatti taa'uun laayivii. Maal ta'e amma kun shaarbiin kun qorraan bara. Bari ijoolleen akkanaatu waan takkan diddibattu. Shiita, jaakeetta, fooxaa, shaashii, ምናምን ማለት እንጂ የራስሽን ኳሊቲ ጠብቂ ያልኩሽን ደም ስሬፈድኩ በቃ ይኸው እንደዚህ ወላ ሜካፕን dibattu waa fuularra hin buuftu. ሲበቀመጥ ጃኬት ፍራባት ነ Jaakkota irraa baasuuti. ቆረናን ዱአው ባየ ቆረ Saaqachiiftee miidiyaa irratti. Dhukkubsatiin waniin bireediti dagaagaattee Isin ajaja dhukkubsaturra isin kana hunda ajaja walii fudhattanii. Irraa baay'ee waan. Oolmaa footoo goota miidiyaa irratti yaa rabbi yaadatti irraa baasanii. dhugaa baay'ee qorra wancii irra hunduu asitti irra qorra. As baga dhiifteen baasila. Nama aaltee jirtaani? Maali? Wamalii nu dhibee janni biitaa mirga. Wamalii nu dhibee janni biitaa mirga. Wamalii nu dhibee. Har'aan tana waan jabaatee Sagalee nam jira. lama Itti dabbalee gaara. nam lamaasitu gaggabe. Kembil? Bilbillee kuma shaqqaa qabe. Atoo nama gaggabsita ammaaki. Mijoo nama akkasin Janni biitaa mirga karaa sirrii dhiifne maaliif deemna maka. Obboloo as jedhii. Na nyaattanii Sarichi tokko dhufe. Sar. sagalee biyya duraan akkanan turre jechuudha. Akkanan turre. Galatoomi. Obboloo as jedhii takka duuduubanna. Obboloo as jedhii takka duuduubanna. Wal jibbaa dhiisiti kottaa wal gorfanna. Kottaa wal gorfanna. Maakisha. Rabbi moo araba fattaaresh ta'e? Rabbi moo namummaa kan see maal teessa sagalee akkanan turre ba. Maakusha.
maal taate sagaleen ta'e bareeddu Rabbi moo namumaa kan seera Isiin tun eenyu qo? jallisee. Waaqa moo namumaa Miskiina laa kan isii kana ka'ee seera jettu la. jallisee. Haati teenya takka martuu addaan Isii nu tana laa ka'ee jettu baasee. eenyu biiftuudha Martuu maqaan gargar isiillee. nu baasee. Wayne sagalee. Way sagalee tana zaari na argoonaa. Ay sagalee tana gaafa ani wanciitti jechuudha maakila wanciitti jechuudha. Achi sayyallaa jira asi sayyallaa jira yoo sagalee fokkisaa jedhee homtuu natti hin kolfu jedheeni achumaan achirra dhaabbadhe tokkummaa jedhamani jira birraan duuba natti ta'e ara dhiisi sirraan bareedu naan jiru isa ogumaa rabbi. Naqamee hin jedhe. Siimii naqamee. Munjibali siti kota wal gorbana. Way sagalee tiyya bareeddudha isin jaalachuu baattanii sagaleen tiyya tokkoffaadha anaaf በጣም አንደኛ ነው። ከብራት ወልሳ መሌ waan ta'e mumkin jirtanii maali jennaan haala tiyya wallaahi sinja yoonis anama beekaan isee malee wallisuuf keeni beektaa wallee takka qopheessin anaaf asli jechuu anchi wallisuudhaaf bar daffaarii ta'uu qofa sirratti sitti eeggama jechuudha. Itoophiyaa keessa bar wallistoonni gurra nutuuchan bar sagalee qabaataniiti miti bar waanuma difiraatii koonfidensii qabaataniif malee wallaahi takkittiin isi wallistu. Ilaa sirbii istiifootuu jechuudha. Nama miliyoona takkaa ol ilaalame baasi. Sanii miti bar. isin amma bakka sirbaa Itoophiyaa jirtan keessatti koonfidensii waan qabaniif wallisan malee wallistoota